So lakkoofsa jaarra kaafnee waan muraasa goonetu waa'ee hafuura qulqulluu torban darbe kaafnerra waa'ee hafuura qulqulluudhaan cuuphamuun keenyaa waa'ee mootummaa waaqayyoo keessumatti namni tokko hafuuraan guutame taanaan bakka waan biraarraa neennummaa nuti waan baay'eesaa namni hafuuraan guutameera eebelu kun hafuurarraa deema hafuurarraa hojjeta hafuurarraa tajaajila hafuurarraa dubbata yoo jenne mootummaa waaqayyoo hojjechuu qaba jechuudha bakka. Yoo dubbatu waa'ee mootummaa waaqayyoo yoo yaadu waa'ee mootummaa waaqayyoo yoo ba'u yoo galu waan akkasii jechuudha. Innaa yeroo darbee kaafnee ani torban keessatti yookiin guyyaatti sa'aatota jedhan keessaa sa'aatii meeqan waa'ee waaqayyoo yookiin mootummaa isaatii yaadaa jennee kaafnee turre warri keenya kaan keenya yeroo kadhannu yaadna kaan keenya yeroo deemnu yeroo namnu yeroo kaan akkaataa garaagaraatiin yaadna. Garuu nuti bulchiinsa waaqayyoo jala waan jirra ta'eef amma danda'ametti humna keenyatti yeroo hundumaa mootummaa yaaduu keessumatti inni yaaduu kun illee amma yeroo tokko jaalattanii yaaddan miti waan tokko jaalattanii yaaddan ka'ee yaada jettanii yaaddan. So wanta akka nuti amala kana godhannu nu godhu jiraachuu qaba jechuudha. Namni tokko akkuma waan tokko yoo araade otoo hin jaalatin bakka afaan banaa buna yookiin wanta kayyatisa jechuudha. Akkuma kana shaakala wayii qabaachuu qabna jechuudha. Kan maaliif hojii waaqayyootiif waan kan nu barsiisu wayii kan yeroo hundumaa sammuutti nutti bilbilu wayii akkasii jechuudha. So keessumatti amma dhaloonni keenya dhaloota teekinooloojiitti teekinooloojiin kun waan gaarii baay'ee fideerfee kunuun namni nuti ittiin qonnu teekinooloojiidha. Akkuma kana immoo waan namaa baay'ee fidee jechuudha. Waan gaarii isaa kana keessatti mootummaa waaqayyootti hojjechuun gahee keenya jechuudha. So isa kanaaf waa'ee mootummaa waaqayyootiin namni tokko hafuura waaqayyoo qabaachuu isaa beeknaa jechuudha. Okay. Yeroo darbe Yesuus edda du'aa ka'ee booddee waa'ee mootummaa waaqayyootti hime. Homaa hojii biraan hojjenne bakka. Hojii biraan hojjete nyaachuun sunis mootummaa waaqayyoo ture isaaf. Deemuun sun mootummaa waaqayyoo itti mul'achuun sun mootummaa waaqayyoo ture. Harka isaatti agarsiisuun sun mootummaa waaqayyoo. Wanti nu hojjetu jechuudha. Kana innaa jennu gaa teenyeta ammoo kaanee waa'ee mootummaa waaqayyoo yaadna otoo hin ta'in jireenyumti nuti jiraannu mataansaa yaada mootummaa waaqayyoo keessa ta'uudhaaniin yeroo hundumaa mootummaa waaqayyoo yaaduu yookiin mootummaa waaqayyoo hojjechuu tajaajiluu isa jennu gochuu dandeenya jechuudha. Okay, so dhiifama jidduu inni dhaabani. So kan inni baay'inaan isinirraan deeggarre yookiin isinirraan eegne yeroon kun yeroo teekinooloojii waan ta'eef amma danda'ametti yoo dandeenye kun akka kanatti teekinooloojii keenyaa fi yoo dandeenye mootummaa waaqayyootiif hojii mootummaa waaqayyootiif yoo geenye gaariidha. Baay'ee qoosaa dhugaa dubbachuuf Yesuusii qoose kan jedhu hin barroofne ajaa'iba qulqulluudhaan. Yesuus foon uffateera daa'ima miti nyaatee dhugeera garuu qoose kan jedhu hin barroofne. Yesuus bakka jechuun nun fayyadu jechuudha amma yoo otoo barraa'eeyyuu nun fayyadu jechuudha kanaaf barraa'uu dhiise miti. Tarii Yesuus akka namummaatti qoose ta'uu danda'a doonnoo qoose re'ee amantii akkasii hin qabu. Garuu Yesuus qooseera Phaawulos qooseera hin jiru. Maatewos qooseeyyuu taphateeyyuu Facebook irratti achi ol baheetu akkas godheeyyuu laayivii waraabete akkas ta'eeyyuu hin jiru bara sanayyuu malee. Otuma jiraate namoonni sun akka kamitti itti fayyadamu ta'u amma danda'ametti mootummaa waaqayyootu akka ta'utti jechuudha. Namoonni tokko wangeela lallabnaa jedhu feesbuukidhaan wangeela lallabnaa saappii keenya wangeela lallabnaa danda'uun waldaa keenyaa jedhu. Wannoon isaanii bilbilli isaanii bilbilli kookuu waldaa keenyaa jedhu akkaataan isaan jedhan sirriidha. Garuu akkaataan isaan itti fayyadamanii adda adda jechuudha. Warri kaan isaanii uffata bitataniit har'a obboleettiin tokko bakka akkuma taasisee uffata bitatti uffata bitatannaan dirqama laayivii galuu qabdi. Obboleessi kun dhiiraa sa'aatii bitata. Sa'aatii bitannaan dirqama laayivii galuu qabdi. Xiksii immoo maxxansa gubbaarran Maariikoos boqonnaa tokko lakkoofsa ammasii iddoo akkasii deematii akkas jedha wangeela uumamatti akkas godhaa'edha. Kan inni wangeela lallabu otoo hin ta'in sa'aatii isaatti agarsiisuu barbaadan. So wanta akka kanaa kun amma liitiraalii ijoollee biyya lafaa warra wannoorrayyuu warra elementarii warra deemaman namoota gurguddoo mana waaqayyoo keessa turan amma xiyyaara fuuldura dhaabateetu
እግዚአብሔር ረድቶኝ እከሌ ገብቻለሁ maal mootummaa waaqayyo galee maal laa godhan makiinaa tokko volvo yookiin waan ta'ee ishii yoonnoo godhate እግዚአብሔር ረድቶኝ ዲሲ ደርሰናል jedha እግዚአብሔር ረድቶኝ ነገ እንገናኛለን jedha እንገናኛለን yoo jedhe yookiin afaan yoo dubbate yookiin barreeffamumaan እንገናኛለን yoo jedhe ganaa wannoo gochuumaa barbaachisa akkas so waan akka kanaa dhuguma mootummaa waaqayyoo ibsaa jennetti yaaduu qabna jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun maal jedha waan gootan hojiidhaan jechuudha waan hojjettan waan dubbattan waan hunduma isaa akka maqaa eenyuutiin haa ta'u jedha. Fakkiin ulfina eenyuutiin haa ta'u maqaa gooftaa keenya Yesuusin haa godhaa. Inni immoo maqaa gooftaa Yesuusin kan ta'u ulfina waaqayyooti jedha. Mi'a amma dhugaa dubbachuudhaaf konkolaataa qabaachuun maal ulfina waaqayyoo maal godha? Ani nama jireenyi isaa gad deebi'aa konkolaataa dhiisiti ijumaan arguu mataasaa muleen hin beekamti fiignee wal caccabsinee sagalee konkolaataa magaalaarraa dhufu dhageenye taanan ani gaaf tokko wannoon haxanaa natti seenera afaan haxanaa kan jedhamu biyya keenya jira waraajii haxanaa maal inni sababni isaa konkolaataa waan inni fakkaatu hin beeku konkolaataan nama dhiitee isaa nama nyaatee isaa hin beeku duunyeffadheen kaadhaa sana booddee haxanaatti rarraana dugda duuban haxanaa isa fe'u jechuudha. Haxanaa muka waraajii minamina guuratee isa deemuu duuban itti rarra'a. So konkolaataan baakaappii yeroo godhu haxana natti seenera afaanitti jechuudha. Amma kan nama jaan arguuf illee konkolaataa wannu jedhu garuu guyyaa gaaf kaanii amma kun argitanii konkolaataa yaabbadhe maal jedhee yookiin oofadhee yoon bahe inda'umsi qiqqee nama naa oofu fa'i na barbaachisan argitanii. Garuu inni kun waaqayyo na galateeffachiisa na galateeffachiisa. Ati inni konkolaataa hin qabne maal jetta yoo nani konkolaataa qabaadhee waaqayyoon galateeffadhachi feesbuukii kanarratti bahee ati inni konkolaataa hin qabne akkamitti galateeffatta na wajjin. So ulfina waaqayyootiif ta'ee hin taane. Inni nani galateeffadhu namni kan biraa itti gungumaa jechuudha. Waan naa ta'eef ta'uu otoo hin ta'in anaaf galata asirraa gaariidha. Waaqayyo nama hin taane keessa akkas naa godhe garuu waan biraatiif ittiin bakka buufadhaa itti galateeffatan garuu namichi inni kan biraa itti bo'aa jira maal laa godhan haasa'u. Wanti itti galateeffannee namni hundumaa galateeffachisuu danda'u galanni waaqa amma otoon jaamummaa fayye ani jaamadhaa jaamummaa otoon fayye namni maa fayye jedhee waaqayyoon hin galateeffanne hin jiru. Anis jaamaa ta'uun qaba namni jedhee yaadu hin jiru. Fayyuudhaaf jechuudha inni immoo kan biraarraa fayyada waaqayyoodhaa kanarraa fayyisaa jedhee galateeffata jedha. So manfasiin keessa maaliif galata akka deeme hin beeku gara waaqatti ol fudhatamuu isaati akka itti deemna. Yeroo darbe yaada tokko ibsatanii turtanii achi keessaa wantumti hafee yoo jiraatedhaan malee waan keessatti deemnu miti. Lakkoofsa jaarratti yaa gooftaa si'a kana Israa'eliin mootummaa deebiftaa jedha. Gaaffii kana maaliif gaafattan jettanii yaaddu? Dafa yeroo keenya baqaan baay'ee kukkurnee keessa ba'u qaba. Yoo hin taane immoo kanuma waggaa tokko guunnaa jechuudha. Amala keenyatti Total sana ibsu eebbifamuudha. Egaa yeroo darbe gidduu keessanitti hin argamne tarii kutaa kana keessatti si'a kana Israa'elootaa fi mootummaa deebistaa jedhanii kan isaan gaafatanii isaan daayirektii mootummaa biyya lafaati kan isaan gaafatan jechuudha. Malee mootummaa waaqayyoo sana miti bulchiinsa biyya lafaati kan isaan gaafachaa jiranii jechuudha akkana godhatti kutaa kanarra. Bulchiinsa biyya lafaati achumaan immoo deebiin gooftaa keenyatti Yesuus itti deebisee isin gooftummaa isaatiin bara waaqayyo dhaabe yookiin waaqayyo abbaan inni dhaabe isin beekuudhaaf isin hin kennamne jedhee jechuudha. Wanti kun wanta mootummaa waaqayyo wajjin wal laallatudha moo wanta mootummaa lafarraa wajjin wal laallatudha moo kanaaf kan kana fakkaatan itti dabaluu dandeessu. Yerichi isaa akka beekamuu hin dandeenyetti hime yaadni isaanii kan itti hidhamee jiru mootummaa biyya lafaarraa akka ta'e sanaadha. Inni garuu akka inni kun isaan mootummuma sana argachuu miti yerichi isaan iyyuu akka isaan beekuu hin dandeenyetti hime qaba. Akka macaafa qulqulluutti wanti nuti yeroo isaan beekne maal inni guddaan tokko. Ulfaata.
Maanni wanti nuti yeroo isaan beeknu akka macaafa qulqulluutti. Dhufaatii Wanti dhufaatii Kiristoos Yeroo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu. Lammaffaa deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus namaaf hin kennamne. Kutaa kanarratti immoo bakki inni wanti inni jedhame ammas waan bara abbaan gooftummaa isaatiin dhaabee beekuun isiniif hin kennamne. Kun tarii dhufaatii gooftaa Yesuusin wanta mul'isu wayii qaba yookiis immoo mootummaa isaa isaan gaafachaa jiranii. kan isaan gaafataa jiran akkuma obboleettiin keenya amma faantuun jettee kan isaan gaafataa jiran kan mootummaa biyya lafarraati. Inni garuu inni kan inni dubbataa ture immoo dhufaatiidha. Yeroon isaa sun hin beekamu. Inni kan itti himaa jiru yeroon isaa sun akka hin beekamne itti himaa jira. Akka dubbiin waaqayyoo asiin nutti dubbatutti. Okay. Garuu yeroon isaa guyyaa gaaf ta'ee mootummaa Israa'eliif hin deebisamu hin deebisu jettanii amantu. Yeroo deebi'ee dhufutti hin deebisa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa meeqadha jedhu. Kanaafuu wantichi yeroo gooftaa Yesuus dhufutti deebi'aa jechuudha. Okay. Malee hin deebisa. Deebiinsaa ookeedha. Garuu deebisaa yeroo isaa hin beeknu. Yeroon isaa immoo yeroo gooftaa Yesuus dhufu wajjin wal ibsaa akkasii. Akkatti fudhannee darbinu. Yoo ta'u baatee laarraa darbine irra nama akka xumure amma lakkoofsa 11tti xumuran. Soo irra darbinu. Ani akkas jedhee yaada maaliif kutaa isaa yoo yaadachuu baadhee dubbiseen jira mul'ata Yohaannis keessatti waan ta'eef gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo deebi'ee dhufutti mootummaan Israa'el akka deemu. Okay. Okay. Gooftaan sin eebbisu namni itti dabalu yookiin yaada addaa qabu. Anuma dhaabuudhaaf illee jecha tokko wayii dubbadhaa malee irra darbu kan jiru. Okay, barsiisaa hirphaa nagaan sin haa ta'u kan bultanii sa'aatiin keessan ga'eera. Okay, sana booddee namichi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isin akka kana argate booddee immoo dubbii kana isaanitti dubbatee isin garuu otoo hin turin hafuurri qulqulluun dhufaa yeroo hafuurri qulqulluun isin irra bu'uu jedhe. Isin irra bu'uu Yihudaa yookiin Yerusaalem jedhan tokko ta'e. Yerusaalem Yihudaa Samariyaa hamma handaara lafaatti dhuga baatota koo taatu isaaniin jedhee dubbii kana otoo dubbatu qilleensa keessa ol fudhatamee gara waaqatti achumaan immoo duumessi simatee ija isaanii duraa isa dhoksee tartiiba isaa qabadhaa. Gara waaqatti ol fudhatamee duumessi isa dhoksee ija isaanii duraa isaan dhoksee ol fudhatamee achii booddee yeroonni ija isaanii duumessumicha irratti irraanfatee karaan ol ba'e ilaalaa jiruyyuu sana booddee immoo uffata daadii kan uffatan namoonni uffata daadii uffatan jedha lama jedha iddoo kanatti akkuma warra awwaala biraatti itti mul'atanii sana akkaatansaa namootadha. Garuu warri kaan ergamoota waaqayyoo jennee tajaajiluu dandeenya. Namoota Galiilaa maaliif dhaabattanii waaqa keessa ilaaltu maalinni Yesuus inni isin biraa gara waaqatti ol fudhatame kuni akkuma ammatti gara waaqaa dhaquu isaa argitan kanatti immoo deebi'ee dhufaa jedhee itti dubbatee jedha. Sana booddee lakkoofsa 6 kaasee amma 11tti namni nu cuunfu yaada dhuma. lakkoofsa 11 kana gubbaarra kan jiru durumayyuu Yesuus isaanitti himee ture. Fannifamuuf akka jiru, du'uuf akka jiru, du'aa ka'uuf akka jiru, gara waaqaatti ol ba'uuf akka jiru, ba'ee ka'e immoo iddoo akka nuuf qopheessuuf jiru, deebi'ees akka dhufu isaanitti dubbatee ture. Kana erguma dhaga'anii booda gaafa inni ol fudhatamu dhaabbatanii karaa inni itti gara waaqayyootti ol fudhatame sana dhaabbatanii ilaaluutti turani. Kanaaf isin namoota Galiilaa maaliif dhaabbattanii waa keessa ilaalaa jirtu? Yesuus inni isin biraa gara waaqaatti ol fudhatame kuni akkuma amma itti gara waaqaa dhaquu isaa agartan kanatti immoo deebi'een dhufaa jedha kutichi. Akkuma amma argitan amma piraaktikaalii argaa jiru battala sanatti achi ol fudhatamuu isaa jechuudha. Kanaaf akkuma har'a achi ol fudhatame kanatti akkasumatti deebi'een dhufaa jedhee piraaktikaalii itti agarsiisaa jira. Qabatamaa jechuudha. Akkatti deebi'ee dhufaa.
Kanas warri yeroo sana qaamaan arganis nuti warri hin argine dubbii sagalee Waaqayyoos dhugeeffannee ofitti fudhannee Yesuus keenya akkatti deebi'ee dhufa jennee abdiin eeggachaa jirra. Akka isaan argan sanatti jechuudha. Dhokatee osoo hin taane mul'atee mul'inatti dhufaa jechuudha. Gooftaan si eebbisu pointii inni jedhe keessaa wanti qabattan jira yaada. Yesuus akkanatti akkuma amma ol ba'uusaa arganitti deebi'ee inni dhufa yeroo jedhu Yesuus nu dhokatee dhufuu hin danda'u isa jedhu wajjiniin pointii isaa akka itti qabannaa jechuudha. Yesuus nu dhokatee hin dhufu. Otoo nuti rabnu warra Israa'eliitiif wayii iddoo tokkotti bakka dhufeera yaanii raadiyoodhaan nutti hin himanii jechuudha. Okay. Siccaa qaban Yesuus yeroo dhufu yookiin gara Shawaa kana gara Itoophiyaa iddoo gara Baardaaritti sanatti bu'ee as gara kanatti otoo hin dhagaamiin hin nafu. Okay, akkasitti qabadhaa jechuudha. Sababni isaa yeroo garaa garaatti amma dhufeera miti. Warra kaaniif dhufeera. Warri kaaniif ganaayyuu hin dhalanne. Namni aayidiyaan isaa baay'ee walirra jira akka wangeelatti. Sanni jedhee akkasumatti qabadhaa isa yaada keessanii immoo nuuf jira. Okay, yeroo darbee gooftaan Yesuus isaanitti yeroo mul'ataa ture hundumaa mootummaa Waaqayyoo isaanitti lallabeenne. Amma immoo yeroo hafuurri isinirra bu'ee jedhe. Isin immoo dhuga baatota sakootaatu jedhe bakka argite. Inni ofii isaatiin inni gochaa tures yeroo hafuura qulqulluu deebi'ee irra bu'us nutis akkuma isaanii taana jechuudha. Akkana dhuga baatota isaa taana jechuudha. Gooftaan sinaa eebbisu namni yaada dabalataa qabu. Okay. Isin immoo galee amma lakkoofsa 11 isinii galee. Okay, namni isin hin galle. Yookiin isin galle isa jennu yees jedha yookiin immoo naan galle immoo jedha. Yoo akkas ta'edha gara wal fakkaatutti darbina hundi. Yoo isin cal jettan yookiin isin galeef isin hin galle hin beeku. Galeera. Okay, afaan tura galee namni isin hin galle gaafii kan namni qabda lakkoofsa 11tti. Qo'attanii hin dhufne jechuudha. Okay, so lakkoofsa 6 kaastee isaan kan isaan gaafatanii jireenya biyya lafaa kanarratti gooftaa Yesuusiin kan isaan abdataa turan hundumtuu mootummaa lafaatiif mootii nuuf ta'i jedhanii qabanii giddiidhaan mootii godhachuu barbaadan ture filannoo hin barbaachisu akka. Akkasumas jechuun mootii ta'anii akka itti amanee ni buusan. So bilisa nu baasa jennee abdannee turre an Luqaas boqonnaa dhumaa irratti. Akka kanaan akkaataa isaan ittiin abdatan bilisummaa isaan baasuun isaa waa'ee cubbuu otoo hin ta'in mootummaa Israa'elii deebisee bilisa isaan baasee isaan bulchaa isa itti yaadan jechuudha. Kanaafuu akka inni ta'uu dide Yesuus nan du'aa jedhatti deebi'ee hin galuuf. Ammas itti deebi'ee nan du'aa harka nama cubbamootatti kennama hin galuuf. Kana booddee gaafa inni du'u guyyaa sadiyyuu tureera bakka kana booddee wanti jedhamu hin jiru jedhanii karaa adeemanii jechuudha. So isa kanaadha jechuun inni jedhu isin garuu edda du'ee du'aa ka'eedha isaan itti mul'achaa ture mootummaa Waaqayyoo isaanitti hime. Kanaaf ammumallee immoo bakka du'aa ka'e immoo jedhanii yennaa immoo argatan maalti yaadanii bakka kana booda duuti wanti jedhamu isa immoo inni yoo du'e isin ka'a hin jiraatadha. Kanaafuu mootummaa Israa'el hin deebisaa. Kanaaf inni isin biraan ol fudhatamaa isa jedhu isaan ittiin kaa'amne fakkaata. Isaan mootummaa Israa'elii ammumallee immoo si'ana jechuun amma jechuudha. Akka yeroo darbee okay. Amma hundeeftaa fi mootummaa Israa'el jechuudha. Mootummaan Israa'el akka innaa sanaatti eenyu jalatti kufee jira? Mootii Roomaa. Warra Roomaa jalatti bitamanii ture jechuudha. So amma Israa'el akka kaartaa addunyaatti yeroo meeqa adda ishiin bara meeqadha kan ishiin kaartaa addunyaa keessaa Israa'el wanti jedhamtu bakka argatte. Dhiyeenya kana namni beeku jira. Alaabaa fudhattee biyya ishii dhaabbattee daangaa kan jiru. Okay. So sababii sanaatiif amma yeroo dhiyoo kanatti illee ammuma mataa isaallee akka garbummaatti ilaalu jechuudha. Isaan jireenya ammatti jiraniyyuu akka garbummaatti ilaalu jechuudha. Jireenya amma jiraatan sana. Sababni isaa isaan addunyaa kanatti mo'anii jireenya jiraachuu kan isaan barbaadanii gooftaan Yesuus isaan keessaa dhalatee akka foonittis ta'anii kakuus kan qabu isaanii
Garuu immoo amma ammaatti argitan itti wal loluu kunoo kaleessa dheengadda mataa kaleessuma immoo as dhufee ture pirezidaantii isaanii waan ammaatti akka piraayiministeriin isaanii wal loluu lola qabu daangarratti jechuudha. Warri kaan lakki kaartaadhuma keessa iyyuu hin jirtu dhiyoo kana fiddee warra Yurooppii fidee as kaa'ee jiru jechuudha. Fidee taasisee qubachiisee jiru jechuudha. Lakki nuti lafti kan keenya durattumayyuu irraa nu buqqiftanii jedhu jechuudha isaan. Isaan waaqayyoon wajjin jiraa simmoona sin lollee simmoonaa jedhu. Isaan sun immoo waaqa keenyaaf lollaa jedhu akkasitti wal fixu jechuudha. Waan akka kaartaan qabdanii lafa keenyatti dhufte. Amma muyayyuu isa kana gaafiin isaanii. Garuu Yesuus gaafii sana hin deebifne. Gaafii sana achumatti dhiisati amma garuu yeroon isaan suni kan isaas beekuu isin hin kennan. Yeroon isaan jira jechuudha. Beekuudha dadhaban malee yeroon isaan jira. Yeroon isaan itti deebi'anii ulfina isaanii isaatti deebi'anii mootummaa isaaniitti deebi'anii akka galfatanii macaafa Daani'eel fa'i macaafota raajotaa keessatti macaafa mul'ataa keessatti yeroo itti isaan bakka isaaniitti deebi'an jira. Amma amantoota waan ta'aniifi amma biyyi Israa'el jettan kun warri meebii araba jirtan beekuu dandeessu biyyuma xiqqoo tokko laa biyya lakkoofsa keessa illee galtu. Garuu akka addunyaatti addunyaan muluun hin roobmiti waa'ee maqaa ishiitiin naatti kaasan. Biyyuma xiqqoo tokkodha. Lola waan jedhamuun addunyaa irratti hin sodaachisti. Warra musliimota jedhaman kana biyyoota guguddoo teeroristii kana hin sodaachisti. Osuma rukutamtutuma maal jettu jechuudha. Garuu waan kiristaanota ta'anii fi kiristaanota sana amma nuti gatteenyee wangeela dubbifnee Yesuus hin amananii waan wanta kakuu qabaniif ta'uu danda'a. Garuu fayyina isaaniitiin mataa isaanii kakuu qabu. Guyyaan itti waaqayyo isaan yaadatee gara ofii isaaniitti sammuu isaanii banee isaan deebisu akka jiru macaafni qulqulluun dubbata jechuudha. Kanaafitu guyyaa sana nuti ofii isaanii hin beeknu. Isaan dhimma hafuuraa keessa hin jiranii dhimma jireenya biyya lafaatiin bilisa ta'anii addunyaa kana bitanii bakka jiraachuuti. Saba waaqayyo saba kakuu qaba jedhanii jiraachuu yaadan akka isaanii duriitti deebi'anii jechuudha. Garuu yeroo isaan kennamne gin isin hafuurri qulqulluun isinirra bu'a. Hafuurri qulqulluun isinirra bu'aa jedha. Hafuurri qulqulluun namarra bu'uu itti amantu. Namarra bu'uu yookiin namarratti bu'uu. Nama yeroo darbe cuuphamu jennee guutamu jennee amma immoo namarratti bu'uu jedha. Yani wangeela Yohaannis keessatti Yesuus Kiristoos yeroo cuubbamee hafuurri qulqulluun bifa gugeetiin dhufee irra qubateedha. Yani hafuurri qulqulluun namarratti bu'uu kan jedhu kana isaan amanaan akka kooti. Namni yaada addaa qabu yookiin namni yaada ishii jabeessu. Yaaduma fuula maggaarra jettee moo anumatti bichaa mul'atti kennanii fuula wayii maggaarra jettee kan mul'atu. Silkii kiyyatu dhukkubsataadha waan inni ta'e wallaanu. Situation roomii keessa ilaaltee waan ta'eef isin ilaaltu fakkaata. Okay, hafuurri qulqulluun namarratti bu'uu namni itti amanta yookiin itti naman jira. Namarra bu'uu. Sin ilaalaa, nan argitu, na ilaalta, sin argu jedhama jira. Maa wal ilaallaa hin jee? Itti amanna. Tana mana eeshi. Namana. Okay. Macaafa qulqulluu ji'a jechoota akka kanaa xinnoon kun garaagarummaa dooktoriin barsiisaa waan guddaa fiddi. Jettoo amma waldaa gidduutti iddoo kanatti hafuurri qulqulluu namarra bu'aa jedha. Iddoo kanatti nan cuufamtu jedha. Gaaffiin keenya torbaniin guutamtudha. Jecha akka kanaa kun garaagarummaa dooktoriin guddaa fiduu danda'a. Garuu macaafni qulqulluu kanatti maal jedhaa isin yeroo hafuurri qulqulluu isin irra bu'aa jechuudha isaan irra. Nu immoo meebii nu keessa bulaa ta'uu danda'a doonno. Isaan immoo irra bu'a bakka yeroo sanaaf jechuudha. Idduma ibsametti akkasitti yoo fayyadamne irra bu'ee okay bakka akkasitti hin fudhatu. Iddoo kanatti hafuurri qulqulluun maal namarra bu'a balaan sirraa bu'u kan jedhee si tajaajilu jiraachuu. Iddoo kanatti hafuurri qulqulluun yoo isin irra bu'ee of qabaa kan jedhan jiru. Nutis of qabaatuma guddannee gini yaa'u in argina gara fuulduraatti gini jira jechuudha. Iddoo kanatti hafuura qulqulluu to'adhaa jedhu. Yoo wantichi nuti goonu sun macaafa qulqulluu wajjin waliin galu ta'e garuu homaa gochuu hin dandeenye. Hafuurri qulqulluun suni yookiin nurra bu'ee yoo waan nama kuffisa ta'e hafuurri qulqulluun nama kuffisu jedhanii nu barsiisan yoo ta'e
yookiin waan ta'e jechuudha. Nuti kan hafuura qulqulluu sana sirreessuu hin dandeenyu. Kanaafidha nuti ofii keenya jechoota akka kanaatti barbaanne okay namarra bu'aa namarra bu'a. Biyya keenyatti irra bu'e kan jedhamu jecha biraatiif waan fayyadaniif kan jedhu. Amma irra bu'eessa jedhu baay'ee jecha biraatiif fayyadaman nuyi. So jechi akka kanaa asitti macaafa qulqulluu keessatti fayyadameera. Kanaaf daangaa mataa keetii keessaa baatee daangaa biyya ormaa handaara lafaatti waamichi inni macaafa qulqulluu hundumtuu handaarri lafaa isaanii inni bara sanaa eessa ture? Samaariyaa. Okay, Yihudaa, Yerusaalem, Yihudaa, Samaariyaa, amma handaara lafaa. Handaarri lafa bara sanaa eessa ture? Arkitik. Okay, eenyuun eessatti dhaabate tajaajilli Phaawulos? Phaawulos tajaajila isaa eessa qaqqabsiisee dhaabe? Okay, so amma handaara lafaatti inni jedhame amma hojii ergamoota boqonnaa 28tti amma boqonnaa 28tti iddoo Phaawulos wangeelatti qaqqabsiisee dhaabe sana geenye handaara lafaa qaqqabaniiru jennee dhaabannaa jechuudha. Sababni isaa Phaawulos si'a meeqa wangeela ba'ee si'a meeqa deebi'ee galli naanna'ee hamma deebi'ee naanna'ee gale sana hundumaatti wangeela iddootti qaqqabsiisuu hundumaan qaqqabsiiseera. Biyya jedhamu sana keessa hundumaa dabarseera. Dhuma irratti immoo iddoo kana otoo hin gahin du'uun qabu waaqayyoonatti dubbateera. Amma achiin siin qaqqabee amma achiin dhaqee qaqqabsiisee jechuudha. Okay, sana booddee Yesuus utuma isaan arganuu jalaa of fudhatamee jedha. Yeroo darbe waa'ee nan tuqinis kaafne ture. Yeroo darbe immoo Yesuus foonumaan ka'e moo yookiis foon isaa dhiisee foon haaraadhaa uffatee ka'e jennee ol fudhatamuu yeroo jennu immoo humna tokkotu akka Phexros akka Eeliyaas dhufee isa butee hin jedhu ofuma isaatiin bakka ofuma isaatiin ol fudhatameedha. Nama ol fudhatamuu duumessoonni banamanis isa simataniit nama fuulduraa isa dhoksaniidha. Kana jechuun duumessa ol darbe jechuudha. Yeroo duumessaa gadi argaa turanii duumessa keessa seenan arguu dadhabanii sana booda fudhatanii namoonni taa'aniituma karuma inni ol fudhatame sanatti taa'anii qaranaanii hafaniidha. Maaliif taa'anii turan sitti fakkaata yeroo? Ol ba'ee deebi'ee uffaalaa ta'anii eegaa garuu deebi'uu himate. Otoo hin ta'e wanti barreeffame hin jiru garuu jarri achuma ta'anii akkuma inni ol ba'etti achumaan achitti hafaniidha. Otoo hin ta'e akkamitti yaaddu? Biraa deemuu isaatti waan hin gammanneef ta'uu danda'a. Tuma isaan wajjin jiraate itti gammaduu danda'u. Kanaafuu gaddanii achitti ilaalaa hafanii. Okay, gooftaan sana eebbisu sana booddee as keessaa poointiin guddaan nuti bara qabannuu qabnu isa inni duraan jedhee waa'ee dhufaatii gooftaa Yesuusiiti. So amma kun hundumtuu wantoota yeroo darbe ta'edha. Wannoonsaa ta'uunsaa maalii gochuunsaa jechoota kana dubbachuunsaa hundumtuu wantoota yeroo darbe ta'edha. Garuu wanta ammatti nuyi dhimma guddaa dhimma keenya ta'ee nu laallatuu fi nuti eegnu isa deebi'ee dhufuu isaati. Kanaaf macaafa qulqulluu kanatti yoo dandeessan tiksiisaa akka innaa biyyaatti girgiddaatti baddanii lakkoofsa dhumaa irratti maal jedhaa akkuma ammatti gara waaqaa dhaquusaa argitan kanatti immoo deebi'ee dhufaadha. So amma tiksiinsaa akkanatti kiliirii ta'ee akkuma amma argitan kanatti gara waaqaa dhaquusaa akkasumatti immoo deebi'ee dhufa jedhee kiliirii ta'ee kan barreeffame dhufaatii gooftaa Yesuus kan ibsu kana caala jedhee yaada. Ergamootatu jedhee waaqa akka inni itti bahee already isaan hundumtuu arganiiru. Isaan bukkeedhaan namni tokko toon argin hin turre. Akkuma innaa Eeliyaas waaqa ba'uu Elsaa'i argee akkuma kana jaroon isaan kun hundumtuu isaanii wiitiin dhuga baatudha. Akka inni waaqa ba'e beeku jechuudha. Akka inni du'aa ka'e beeku. Guyyaa 40 kan ta'u already isaa wajjin ture amansiifate. Akka inni ol ba'e already beeku. Kanaaf akka inni ol ba'e sana akkaataa inni itti ol ba'e imeejinsaa sammuu isaanii keessa jira jechuudha. Nama akka sanatti ol ba'uusaa argee amma fakkeenyaaf otoo ana ta'e maal godheetu namni akkanatti ol utaalee ol balalee ol fudhatamee maal godhee urrii keessa seenaa hin otoo ana ta'e maaliif ani urrii keessa laalee hafa bettu amma gaddeebi
ol utaalee hin fagaatu een eega jechuudha. Sababni isaa sammuun koo namni maal godhe ol utaalee fagaatee amma kana sammuu urrii keessa baay'ee yaadu jechuudha. Isaan garuu sammuu isaanii gararraa kan ta'e urrii isaanii amma namni tokko xiqqoo ol utaalee gaddeebi'uu danda'a. Ta'uu danda'a. Garuu urrii gara sedda darbe gaddeebi'aa eeganii dhabanis already imeejiin isaa sammuu isaanii keessa inni jiru ol fudhatamuu isaanii ijaan arganii. Erga akkas ta'e gaddeebi'uu isaas isa dhufaatii gooftaa Yesuus jechuudha. Jara kana uumaa waan itti himan hin qabu jechuudha. Already sammuu isaanii keessatti imeejiin isaa jira. Garuu nuti amma kan nutti himamu barreeffamicha waan dubbifnuuf Yesuus ennaa ol fudhatamu sana bira teenyee hin argine. Amantiin keenya kan isaanii 100% ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Nuti garuu 100% gochuudhaaf kan nuti dubbifannu xiqsii kana jechuudha. Akkuma ol fudhatame kana akkasumatti deebi'ee dhufaa. Kanaaf akka yeroo tokko tulluu Siinaa irratti yookiin iddoo itti dhufee nu shawwadee hin jedhu jechuudha. Dhufaatii isaa hin beekna lakki hin beeknu. Garuu yeroo dhufu eenyuma jalaayyuu waan dhokatu miti jechuudha. Nuyi dhiisiti warra namanne jalaayyuu waan dhokatu miti. Okay. Namni yaada addaa qabu yookiin immoo sakootti kan dabaluu jira. Keessumatti waa'ee dhufaatii irratti akka kanatti yoo abdanne homaa waan tokko hin qabnu kakuu hin qabnu nuti. Kakuu tokkittii kana malee waan qabu. Yookiin nuti akkuma isaa sana balali'ee dhagaa yookiin immoo isatu balali'ee deebi'a soo kanuma lama. Inni isa nuti dhannu caalayyuu sanni balali'ee fuudha kan nuti amantii ani eeggannu ta'u namni dabalu yoo jiraate kanatti. Namni dabalu yoo jiraate. Ifaadha darba. Otoo daqiiqaa 5 dura otoo kana xiqsii kana dubbisnee fi amma xiqsii kana dubbifne wanta xiqqoo isin dabalee jira. Asirreetti malee. Nama xiqsii kana yeroo baay'ee tajaajila garuu edda nama xiqsii kana dubbisee xiqqoo wayii paarsantii sadii ta'e waan dabaleera amantii irratti jechuudha. Wanti guddaan nuti lafa kanarraa qabnu waan tokkitti kunis Yesuus deebi'ee dhufaa ta'e. Yesuus deebi'ee dhufa kan jedhamu sirriitti deebi'ee dhufa kan jedhu sirriitti lakkoo tokko tokkotti barreeffamee jira jechuudha. Kanaaf yeroo namni isin gaafates ta'e yeroo ofii keessanii yaadni keessan isin gaafates doqisii kana sirriitti fudhadhaa jechuudha. Inni itti aanu waa'ee saddoo Yihudaa bu'uuti. Saddoo Yihudaa bu'uu kana biran turru walumaa gala nama 120 kan ta'antu edda ergamoota irraa ergaa kana dhaga'anii akkana deebi'ee mana irraa tokko kutaa kadhannaa yookiin bakka ofii isaanii turmaataa isaanii galanii guyyoota 10 kan ta'u guyyaan kun turmaataatti kenname guyyaa 40 isaanii wajjin ture guyyaa 50 hafuurri qulqulluun hin dhufa. Guyyaan 10 kun guyyaa assaamintiiti. Guyyaa maaliiti? Guyyaa turtiiti. Guyyaa kadhannaati. Guyyaa walga'iiti. Guyyaa mariiti. Guyyaa walitti deebi'uuti. Achi keessaa jecha tokko obboloota kan jedhu iddoo argitan baasa. Obboloota 120 walga'ii obbolootaa iddoo tokkotti obboloota 120 kan ta'anii. Lakkoofsa 16. Lakkoofsa 16 obboloota nanaa jedha. Walga'iis kan jedhu jira iddoo tokko. Phaawulos miti Phexrostu ka'ee ergamoonni 11tti galanii. Ergamoonni 11tti kan galan kun immoo macaafa kakuu moofaa keessatti Waaqayyo afaan Daawitiin raajii dubbateera. Innis Yihudaa irratti raawwatame. Kanaafuu bakka Yihudaa kana nama tokko buusuu qabna jedhee yaada kaasee jechuudha. Kadhatanii maal jedhanii yaada kaasee jechuudha. Yaadicha irratti walii galanii okay jedhanii sana booddee ulaagaa kaa'atanii waa'ee isaa istirii isaa sirriitti dubbisaa. Macaafa faarfannaa irratti akkasii barreeffamee jiru. Daawitiin akka dubbatame jalqaba raajiin sunii sirratti namicha irratti akka raawwatame Phexros haa ta'e. Phexros kanaanaa ta'e hafuurri qulqulluun hin buune. Istiil kakuu moofaa keessaa haasa'e deebi'ee Phexros. Kakuu moofaa macaafa faarfannaa keessaa jechuudha. Akkamitti ta'uu danda'e? Macaafa qulqulluu tarii barreeffamee jiramoo? Macaafa faarfannaa qabamoo? Hafuurri qulqulluun silaa hin buune. Hafuura qulqulluu isa yaadachiise kan biraatu jiramoo? Yoo hafuurri qulqulluu isa yaadachiise immoo parpasiin isa yaadachiisuu isaatii maaliif? Wanta asirraa argattan maaltu jira? Istirii kana sana amma isin taasise irraa jechuudha. Aayidiyaa kana akka inni fiduuf jechuudha. Ani akka yaadatti yaani Phexros Yesuus Kiristoos wajjin waan turaniif macaafota kakuu moofaa seera Musee illee fudhee yaada. Garuu immoo yeroo sanatti Yesuus erga du'aa ka'ee isaan faana tureera.
yeroo isaa wajjin turettis immoo namoota isa faana ture hunduma barsiisaa ture. Waa'ee xiqqii kanaa hin beekne ammayyaadha. Yani waanuma beekuu fi macaafa faarfannaa keessatti akkuma Luqaasitti barannee hojiin itti kenname namni biraa fudhatu kan jedhu akkuma inni asitti dubbisee jedhee barraa'ee jira. Yani waa'ee xiqqii kanaa yeroo immoo Yesuus Kiristoos dabarfamee kenname sanallee macaafa keessatti kan barraa'ee xiqqeen isaanitti yaadatame waan jiru waan akkasumatti fakkaata. Garuu guutummaatti yaadachuu baadhee waan akkanaa galutti Phexros yeroo kanatti xiqqii kana macaafuma keessatti kan kanaan dura beeku waan yaadateef jedhee yaada. Okay. Yaanumsa akkasii dhufuufi. So Phexros dugda duubatti deebi'ee taasisaa jira. Yesuus isaan biraa ulfatameera hafuurri qulqulluun immoo hin buune. Kana jechuun amma otoo nuti diffaayin godhi jenne bara dukkanaa jennee diffaayin goona jechuudha. Yesuus nu wajjin hin jiru. Hafuurri qulqulluun immoo hin dhufu. Jidduun kun amma guyyaan kun nuyi yaada akka bara ce'umsaa bara dukkanaa jennee yaadna jechuudha. Garuu still kadhannaan jira. Akka kadhatan argitanii kadhannaa qaban turan. Miti kadhannaaf of kennanii turanii jedha. So hojii hafuura qulqulluu hojjechuu hafuura qulqulluu hin arginu garuu kadhannaa isaan irratti afaan haaraa dubbachuu milikkita garaagaraa gochuu hin arginu garuu kakuu moofaa keessa deebi'anii hojiin waaqayyoo raajii afaan hin dubbate sun raawwatameera jechuu argina. Erga Yesuus isaanii wajjin jiraanne hafuura qulqulluu hin dambuune akkamitti kadhatu jettanii yaaddu? Kadhannaadhaaf of kennanii jedha. Yesuus humtillee kadhadhaa ammas ittiin jenneen hafuura qulqulluun akka gadi bu'u kadhadhaallee hin jenne garuu eegaa turaa as keessaan bayinaa isaan immoo kadhataa of kennanii turanii. Phexros isa kana immoo riviidii wayii kakuu moofaa keessaa wanti dubbatame sun isa kanarratti raawwatame. So aayidiyaa kana fidee fi obboloota fidee jedha. Amma aayidiyaa isaa akkamitti akka fide maali isaa dhaqaatii ilaalatii yoo waan nu gargaaru ta'e waan nu godha. Yeroo sana hafuura qulqulluutu waaqayyo biraa isatti akkuma innaa kaanii akka innaan gooftummaa Yesuus fa'a ittiin baree mul'ise moo hafuura qulqulluun hin buune. Yesuus immoo bira hin jiru. Aayidiyaa kana immoo macaafa qulqulluudhuma dubbisee baratee kadhannaadhaaf immoo of kennanii otoo hafuurri qulqulluun hin bu'in otoo Yesuus nama wajjin jiraatin akkami wannoon kadhannaa. Yesuus alreedii isaan biraa fudhatame hafuurri qulqulluun hin buune seensiin kadhannaa akkami isin kennamaa amma yeroo baay'ee kadhannaa torbanii tokko qabadhee kadhannaa torbanii sana xumuree yoon ba'ee kana booda inni gara torban lamaatiif kadhannaadhaaf eenyuun naan dhufu aayidiyaa namti kadhannaa akkaataa itti naan dhufu eenyu sana keessaa tokkicha baanan jechuudha. Namoota akka kanaatu deebi'ee kadhannaadhaaf kenne achirratti garuu jecha tokkitti tokko isa kana itti yaada namoota gaafadhaa macaafa qulqulluu irra deebi'aa dubbisa anis hin beeku waan ta'eef jechuudha. Jechi tokko maal jedhaa obboloota nanaaya. Gara olitti immoo walgahii amantoota nama 120 turanii gidduu dhaabateedha. Obboloota kan jedhameen eenyudhaaf? Bartoota. Bartoota. Bartoota achi jira saniidha. Baay'atanii waan jiran. Baay'ee nama meeqa? Nama 10? 10. Isaan duraa miti kaa dubartoonni jiru isaan wajjin hin kuran. Dura tokko isaan walumaa galatti. Tokko namni bira. 120. Nama 120. Laajii kana sirriitti qabadha. Nama 120 obboloota jedhe malee nama 11 miti kan obboloota jedhe. Okay. Gara oliitti walgahii namoota amantoota 120 jedha. Amantoota jedha. Gara gadiitti immoo obboloota nanaa jedha. Obboloonni eenyudha jechuudha? Namoota achi jiran kanatu. Namoonni achi jiran sun maali? Kiristaanota. Kiristaanota jedhama? Yookiin Amantoota jedhama. Amantoota 120 sanatu obboloota jedhama. Amma isa kana sirriitti naa qabadha. So amantoota 120 sanaanii obboloota jedhee waan. Macaafni qulqulluun nama namaniin obboloota jedhee waamee hin beeku. My brother sister bro jedhee waamee hin beeku. Macaafa qulqulluudhaatti nama namanneen jechuudha. Obboleessa koo obboleettii koo jedhee nama namanne nama kana waamee hin beeku. Macaafni qulqulluun intentionally itti yaadee kan waame yoo ta'e obboloota yookiin obboleessa kan inni jedhu nama amaneen. Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa barsiisaa ture haati isaa abbaan isaa haati isaa obboleettonni isaa obboloonni isaa dhaqanii gaafatan maal jedhe?
Obboloonni koo isaan na bira jiran Obbolootonni warra dhiirota. Haati obbolootonni koo obboleessonni koo isaan kana eeyoodhaan jedhee gara bartootatti hubataa warra qabee yookiin garagalee jedha jechuudha. Yeroo sanaa isaanii warra amananii warra isa dhaga'an dubbii isaa jechuudha. So wanti nuti asirratti qabachuu qabnu jechoota akka kanaa kan nuti fayyadamnu namoota amananiif. Lammaffaa namoota amananiif fayyadamaa warra namanniifis fayyadamaa biizinasii koo miti. Garuu amantoota ija obbolootatiin ilaaltanii beektu yookiin akkasitti yaadnee beekna. Moo firoota laallee yookiin biraazariif siistarii koo obbolootatiin natti dhaga'amu amantoota ija obbolootatiin ilaaluu danda'ee jiraan. Yesuus haadhaaf abbaa isaatiin obboleessa obboleettii isaatiin lakka obboloota koo miti. Obboloonni koo isaan kanaa jedhee amantootatti garagalee yookiin bartootatti garagaleedha. Iddoo kanatti immoo warra dubbii koo dhaga'anii hojiirra oolchanidha jedheedha. Warra dubbii waaqayyoo dhaga'anii hojiirra oolchan obboleessa kooti obboleettii kooti jedhee ilaaluu danda'eeraan ilaalchi koo. Waamuun rakkoo hin qabu jechuun waamuu akkuma barbaadne itti fayyadamna gin akkami ama warra wajjin qo'annu wana obboleessa obboleettiidha kan jiru yaada keessanitti seetti dhufee beekaa. yaada keenyatti hin jenne obboloota. In jenna. Okay, sitti dhufee beeka taanaan bakka ati sirriidha jechuudha. Nuti immoo natti dhufee beeka taanaan okay. Afaan sirreessaa jechuudha. Kanaafuu akka hin jennaa otoo hin ta'in nan jedhaa tokko tokko naasofna jechuudha. Waan naannoo. Okay, lafiga. Nan jedha. Okay, yaaddee beektaa bakka ebeluu caaltuu maqaan ishee faantuun obboleettii kooti kennaan obboleettii kooti. Amma siistarii koorraayyuu hunda'uun faantutu natti taana jettee yaaddee beektaa? Jedheen beeku akkasif siistarii koorra isheetu nattaana jedheen beeku. Hin beeku. Macaafni qulqulluun immoo akkas jedhama wanatu yookiin nutu akka hin taanetti dubbifate. Akkasuma jedha. Okay. Amma biraa darbinu akka ibsa biraa hin barbaadu. Walumaa gala macaafni qulqulluun akkas jedha. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Yoo ibsi biraa dhufe gara xumuraatti gaafii yoo qabaatan seera. Kanannaan jedhu obboleessa keessan obboleettii koo nan jibba jechuu koo miti. Hin jaalatan Yesuus akkasuma hin jaalata garuu obboleessa koo namanne obboleettii koo namanne otoo hin ta'in obboleessa koo isa amanii fi obboleettii koo ishee amantetu obboloota koo warra dhugaa. Sababni isaa akkamitti obboloota koo ta'uu danda'a? Dubbii waaqayyoo waan dhaga'aniif. Dubbii waaqayyoo irraa dhaga'anii lammaffaa dhalatanii jechuudha. Isaan suni foon inni irraa dhalatanii lafa irratti fa'ii wal qaqqabu. Lafa irratti maqaa abbaa maqaa akaakayyuu irratti fa'ii wal qaqqabu. Isaan kun maqaa waaqayyoo dhaatu. Maqaa waaqayyoo dhaa jechuudha wal qaqqabu. Dhalachuun immoo isa jalqabaa otoo hin ta'in isa lammaffaatiin sirriin noormaaliin. Kanaafuu kennaa fi nuti fi ebeluun obbolaa ta'uu keenya sensii gochuu dandeenya. Namoota akka kanaa gidduutti hafuurri qulqulluun kan dhufee bu'e. Namoota mana tokkotti 120 ta'anii galan yaa waan mallee hin danda'amu fasiin humtuu namaan eeyyamu malee mana tokko galan mana tokko bulan mana tokko kadhatan guyyaa 10 mana tokko taa'an wajjin kadhachuu buluu ba'uu galuu waan akkasii malee kan eenyu aayidiyaan isaanii waan keessa hin jirre jechuudha. Obboloota nanaa yoo hin jedhee kanumaa qiri isaan hin jirre jechuudha. Isaan kana gidduutti kana hafuurri qulqulluun irra bu'ee dhufe. Yeroo waa'ee hafuura qulqulluu yaannu wanti naa ta'u isin dhagaamaa jira ana biraa xiqqoo fuulli keessan birbijjeechaa jira. Yeroo waa'ee hafuura qulqulluu yaannu yeroo waa'ee hafuura qulqulluu bu'uu yaannu waa'ee cuuphamuu guutamuu yeroo yaannu obboleessi kun Yesuus hin amane obboleessa koo ta'uu amanuun narra jiraata jechuudha. Kuni tokkummaa agarsiisa. Tokkummaan kun hin jiraanne taanaan hafuurri qulqulluun galatti buulleen. Akka waliigalaatti addunyaan kun hundumtuu kan amane obbolaadha. Garuu immoo akka ispeesifikii garee kanaatti kennaan ishiin sun faantuun filatuun inni kun obboleessa kooti jechuu danda'uun qaba jechuudha. Yookiin obboleettii kooti jechuu danda'u. Yoo akka kana ta'ee hafuurri qulqulluun garee kanarrattis bu'uu numa danda'a. Yoo hin buune ta'e ammaatti. Hojjechuu numa danda'a yoo hin hojjenne ta'e jechuudha. Yoo akkas hin taane garuu gaafa qidaamee ganama yookiin immoo sanbata guddaa ganama qidaamee galgala dhufnee wal arginee boru ganama obboleettiin kee kan biraati obboleessi koo kan biraati taanaan hin jiru waan akka.
idduma sanatti isinii bu'aa jechuudha. Adduma kanatti nuu bu'aa jechuudha. Adduma oollutti jechuudha. Kanaaf ishii obboleessa jettu kana itti fayyadamuu keenyas itti fayyadamuu isaa qofa osoo hin ta'in immoo dhugumaa obboleessaa obboleettidha jechuu danda'u keenya. Maalni faayidaan obboleessaa obboleetti? Macaafni qulqulluun sun wajjin jiraachuun obboloota akkamitti gaariidha. Wajjin obboloota akkamitti gaariidha. Obboleessa obboleettii warra wajjin dhalatan moo isaan kaan? Isaan kaan illee yaadaan. Maal lamaa godhu amma obbolaan humti isaanuma noormaalii gaafadha. Isuma mana keessanii obbolaan keessa maal isinii godhu? Karaa tokko Akkuma waliigalaatti ani waan asirratti waan natti dhaga'amu sirriidha. Barachuun keenya ilaalcha keenya akka sirreeffannuuf yookiin immoo waan kana dura hin hubanne illee akka hubannuuf waan hubanne immoo gochaan akka argisiifnuuf kan nuti barachaa jirru jechuudha. Hafuurri Waaqayyoos yeroo kanatti karaa sagalee isaa kanneen nu hubachiisu yaada keenya banee kanuma. Ani waa'ee obbolummaa iddoo kanatti gaafanne akkasitti kaasu sirriidha. Namni ilaalchuma isaa keessatti akka inni itti wal ilaalaa jiru amantoota ta'eedhaa fi akka macaafi qulqulluun jedhu kanatti miti jechuudha. Kan inni wal ilaalaa jiru, wal fudhachaa jiru. Akkuma waliigalaatti iyyuu rakkoo dhala namaa isa cimaa isa hamaa ta'aa jira jechuudha wanti kuni. Namni amanee akka obboleessaatti waliin ilaalu hamaa walirratti raawwata waan baay'ee keessumaa kiristaanota irratti bara kana wantoonni akkasii baay'ee babal'ata jechuudha. Namni obboleessa amanaa akka obboleessa isaatti ilaalaa hin jiru. Namni akka obboleessaatti otoo wal ilaalee nama ilaalee walirratti hamaa raawwatu, waliin miidhu, jaalalatu sirriitti mul'ata isaan gidduutti. Obboloonni wal gargaaru, waliif yaadu. Hamaarraa wal deebisu, waan gaariitti wal jajjabeessu, wantoota akkanaa waan gaarii ta'e waliif yaadu jechuudha obboloonni. Sababa kanaaf jaalalatu mul'ata, tokkummaatu mul'ata obboloota gidduutti. Lafa akkasitti jirutti immoo akkuma ka'aa jiru kana hafuurri Waaqayyoo mul'ata. Hafuurri Waaqayyoo bu'aan, hafuurri Waaqayyoo nama gargaara waan ta'eef nuyi kana nu qofa yoo osoo hin taane akkuma waliigalaatti amantoonni kana dhabaniiru jechuudha. Bara kana keessa wanti nuti immoo barannuuf hubachuuf ilaalcha keenya sirreeffachuudhaaf jedheetiin yaada. Sabbisuu yaada dabalataa nama qabu. Itti dabaluudhaaf wantoota waliin goonu wantoota hedduu qabna. Waliin malee hiikan laannu jechuuyyuu hin dandeenya. Gaafan akka jedhu obbolooti walii wajjin jiraachuun gaarii akka ta'e macaafa qulqulluullee lafa kaa'a. Yoo walii wajjin jiraanne Waaqayyo wajjin akka waliin jiraannuuf illee wal jajjabeessuu dandeenya. Wantoota hedduudhaaf wal deeggaruu waan dandeenyuuf walii wajjin jiraachuun keenya hiika qabeessa ta'a jedhee yaada. Sababii kanaaf abdiin ana wajjin jiraachuutti fayyadamaadha. Ani abdii wajjin jiraachuutti fayyadamaadha. Akkasuma hundumti keenya barsiisaa hirbasaa wajjin jiraachuu kootti fayyadamaadha. Inni fayyadamaa anis hundumti keenya jechuudha. Wal qabannee jireenyaaf ta'uu waan malluuf wal jajjabeessuu waan dandeenyuuf jireenyicha keessatti. Kanaaf waliin hiika laanna. Waan wal fayyadnu baay'ee qabnaa jechuudha. Gooftaan sana eebbisuuf reefu yaadni isaa ka'aa jiran haasa'uu barbaadan fakkaate yoo hin baay'ataa laa'ee yaada. Aayidiyaan isaa isinii dhufe jedhee yaada. Namni obboleessa foonii qabaachuu fi fakkeenyaaf isin biyya arabaa warra jirtan meebii yoon dogoggoruu baadhe yoodhuma harki keessan akkana ta'e malee namoonni obboloota qabdan yoo jiraattanii paarsantii 100 argattan keessaa meebii 50 ol isaanumaaf kennitu birrii keessa. Kan biraadariitti jettuu, kan mannootaatti jettuu, kan siistariitti jettuu, kan rifeensa ishiitti jettuu, kan waan maal isinii godha argitanii? Waan isinii godhu beektan garuu obboleessa waan ta'eef qofa numa gootu guyyaa guyyaan. Bakka boru immoo walitti immoo loltan immoo bakka wal fixxan wal firfistan. Iftaan ganama immoo kaatee immoo mataa hoqqattee sitteenyutti inuma immoo goota. Sababni isaa obboleettiidha waan taateef dhiiga keetti waan taateef garaa tokko keessaa baata waan ta'eef.
Obboloonni kan waan baay'ee irratti wal dhaban yeroo baay'ee yoo masaanuu ta'anidha. Intala abbaa yookiin intala yookiin akkasii kan taate yoo ta'e karaan ittiin abbaa karaa tokkoon hin taane yoo ta'e baay'ee yeroo baay'ee waliin galan. Isaan hinda'uu walii galuu kan danda'an jiru malee. Maaliif masaanuudha waan ta'aniif argite kana isaan walirraa akkas ta'an. So akkuma kanaa jireenya foonii keessatti obboleessa amma namni tokko obboloota jechuun yeroo tokko naaf hin galu yeroon gara sammuu foonitti deebi'ee duma laalu namni tokko obboleessa otoo hin qabaadhe otoo obboleetti hangafaa qabaadhe otoo obboleessa hangafaa qabaadhe akkas taa'eera waan hunduma qomatanii bakka jireenya isaa kana sana keessatti gaddaatuma yeroo hundumaa waanuma komii kanaa kana otoo hin qabaadhin akkana ta'a kan jedhan. Nutumti warri qabnu immoo ittiin fayyadamne faayidaa isaa hin beeknu amma fakkeenyaaf obboleessa nan qaba obboleettii hangaftuu nan qaba quxisuu nan qaba baay'ee hin qaba hunda'uun faayidaa isaanii waliin beeku argite ittiin fayyadamne waan ta'eef. Namni obboleettii hin qabne obboleessa hin qabne garuu faayidaa isaa amma akka inni ta'e hin beeku. Akka kana jechuudha amantummaanii warri amananii akkuma obboleessaaf obboleettii goshii manaa sana dhiiga kooti jedhee akkas godhu isa kana immoo dhiiga kan kiristoositi jedhee wannoo gochuun qaba in jeneraal akka waliigalaatti. Garuu akka dhuunfatti akka garee kanaatti yoo xiqqaate namuma garee kana gidduu jiru nama shamoo 20 hin guunu. Maqaadhaan beekee obboleettummaadhaan beekee obboleessaan beekee eenyummaan isaa kan koo ta'e eenyummaan koo kan isaa ta'e tokkummaa waan jedhamu sana qabaadhee iddoonni nyaatu iddoonni dhugu iddoonni oolu iddoonni bulu yaada koo keessa jiraate okay akkasii yaa bakka waan tokko na dhoksuu kan hin dandeenye ta'uu qaba jechuudha. Anis akkasii okay waan tokko na dhoksuu hin dandeenye jechuudha. Obboleessi koo maal na dhoksuu danda'a? Yoo inni natti himne biraazarii koo xinnaa natti himu. Yoo inni natti himne faazarii natti himu. Tarii ishii tokko natti himu. Waan adda ta'e kan biraa kan dhoksaa haala keessa dhokfachuu danda'an tokko hin qaban. So jarri kuni amma gara fuulduraatti itti ilaalla boqonnaa 2 keessa 3 keessa jireenya isaanii qabeenya isaanii inni tokko hin qaban inni tokko zeeroodha. Homaan qabu. Bakka inni qabu immoo fedhee isaanii kennee wajjumaan zeeroo ta'ee jiraata. Argitanii itti ilaalla jechuudha. Kwaaliitii isaan jalqaba ittiin jiran kwaaliitii jalqaba isaan ittiin jiraatan sana keessan immoo hafuurri qulqulluun akkam akka godhe jechuudha. Hafuurri qulqulluun har'a maaliif akka sanatti hojjetaa hin jirre kwaaliitii waan jedhamu hin jiru. Kwaaliitiin innaa sana kun kan jiru. Kwaaliitii amantummaa, kwaaliitii obbolummaa waan tokko hin jiru. Maqaa keenyatti miyyuu yoo hin jedhee maaliif gaafattee naan jenna. Natti deebi'ee sababni isaa hin beeku isa waan gaafachaa jiru waan ta'eef jechuudha. Bari isaa baay'ee ulfaataa waan ta'eef akka kanatti immoo hafuura qulqulluudhaan hojjedhu jechuun hin danda'ama naan galu. So kana dhanni Phexros godhe akka kanaadha. Booddee nama tokko bakka buufnaa jedhe ulaagaa baase. Ulaagaa isaa tokko gooftaa Yesuus yeroo jiru nu wajjin kan jiru. Yeroo inni ol fudhatamu kan nu wajjin isa arge. Yeroo Yohaannis cuuburraa kaasee kan nu wajjin hin turre. So ulaagaa isaa kaasee bakka Yihudaa buusuu qabnaa. Yaadni kun yaada gaariidha moo yaada maal jettanii yaaddu? Yaada gaariidha. Waa'ee du'a ka'uu yeroo Yohaannis cuubbate kaasee kan tures waa'ee Yohaannis cuubbataa kaasuu danda'a garuu irra caalatti waa'ee du'a ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dhugaa ba'uu nama danda'u ta'uu qaba kan inni qabu. Sana booda jarreen nama lama filatanii inni kun lachuu ulaagaa guutuudhanii itti fidanii nama lamaan filatan sana keessaa inni tokko hunda'u maqaa 3 qaban fakkaata. Lamaan isaanii Yoosef fi Maatiyaasidha. Lamaan isaanii fidanii dhaabanii hafuurri qulqulluun Yesuus amma fakkeenyaaf duraan kadhadhaa hin jenneen isin hin jedhera miti. Kadhachuu namaa godhanii jechaan jiru. Luqisii amma inni dubbise macaafa inni dubbise kana akkamitti dubbise macaafichaa argatee dubbise moo ayyaanuma waaqayyotu ibsee fi akkas godhe moo isa jedhu seetti haasa'eera. Macaafa qulqulluu keessatti akkuma Daawit jedhe sana iddoo isaa namni kan biraa hojii gaggeessuuf taa fudhatu kan jedhu jira. Raajiin kun karaa kana raawwata jedhee akka inni godhe beektu. Garuu raajichi karaa sana raawwata jedhee edda godhe booddee namoota sana edda fidanii 24 irratti edda fidanii fuuldura isaanii dhaabanii maal godhan jedha. Jaroota sana keessaa lamaan kana keessaa akkam akka ta'e adda adda baafachuudha. Muka buufata. Waaqa kadhatan. Waaqa kadhatanii Waaqa kadhatanii muka buufatan. Waaqa kadhatanii muka buufatan. Okay. Akkaataan filannoo Akkaataan kadhachuu isaanii jechuun nutti argisiisi nama kam akka ta'e jedhanii yookiin kadhachaa turan jechuudha. Fedhasaa. Akkaataa kadhannaa akkanaa hin mormitu moo hin deeggartu? Man deeggara. Kadhannaan kun
Yoonaas yeroo gooftaa jalaa baqate kadhata sana fakkaata. Gooftaa garaa namaa beektu isa garaa nama ta'edhanii waamanii kadhatanii yeroo sanas muka buusanii Yoonaas fuunan jarri sun akka sanatti fayyadamu. Yaani kun aadaa isaanii keessatti beekamaa ta'uu danda'a. Akkaataan kadhannaa sanaa yookaan muka buusan kun. Hin deeggartamu mormi tare. Nan deeggara. Morma walitti. Okay, namni mormuu danda'u yookiin yaada addaa qabu. Gooftaa kadhatanii jedhamiti gara olitti walgahii 120 keessa ta'anii gooftaa kadhatan. Gooftaa kadhannaan yookiin wangeela yaadachiise ta'a yookiin hafuuraan itti dubbate ta'a yookiin immoo ofuma isaatii wangeela dubbisees ta'uu danda'a beekumsa qaburraas ta'uu danda'a. Raajiin Daawitiin akkas jedhee raajii keessatti dubbateera. Raajiin kun immoo raawwatamuu irra namoota nama bakka filachuu qabnaa jedhee fudhatee gooftaan Yesuus garuu godhi jedheenirraa nama kana bakka naa buusaa jedhee ismu kadhannaatu isin hin jedhamma noormaali kadhannaanu gaarii agini kadhannaanuma kadhadhaa namni hin jenne garuu ammasitti as tura amma hafuura qulqulluu argattanitti hojiitti wantoota hin ba'ina as turaa jedhanii ture garuu nama kanas bakka naa buusaa kan jedhen arginu keessatti. Waaqayyoon gaafa kadhatan ogummaa hojiitu namaaf kennama. Waaqayyoon kadhannee gaafa kaanu ogummaa hojii akkamitti akka hojjennu hubanna. Kadhannaan isaanii kun akka hixaa buusan sanaafuu isaan gargaareedha jedhee nama na. Yaa kadhannaa isaaniitu gara sanatti isaan geessee ta'e. Okay. Waan tokko waan ishee kan biraa namni yaada garaa qaba. Yesuus Kiristoos bartoota 12 filatee erga Yesuus du'aa ka'ee immoo isaan 11 furichi bu'ee immoo hojiitti galuudhaaf isaan 12 ta'uu akka qaban yaada kana hin beeku waan ta'eef dursanii yaadni kun iddoo buufamee akkasuma mul'ina macaafa keessa jiru sun misila jedhe yeroo Yesuus lafarra turetti baratanii barsiisaa ture Yesuus macaafa kakuu moofaa keessaa macaafa faarfannaa keessaa macaafa raajotaa keessaa barsiisaa ture waan ta'eef namni sun bakka sana bu'uu akka qabu akkuma isaaniitti hin beekudhee yaadaan. Kanaaf kana godhan jedhee yaada. Gooftaa Yesuus bira hin jiru jennee deemu. Bira hin jiru. Hafuurri qulqulluun hin buune akka ofiishaalii jechuudha. Hin buuneeti. Yeroo Yoonaasii kaaftee turte kennaan jechuudha. Yeroo Yoonaasiitti argina ixaa akkasii. Ixaan himti jira fakkeenyaatti immoo isa ixaan wannoodhaan hin buufama. Wannoon ishii hundumtuu garuu murtoon ishii waaqayyo biraatii jedhameti. Gaafa Yoonas jalaa baqatu warra amantootati moo warra ormaati kan ixaa buuse? Orma. Maaliif ixaa buusanii? Gargar baafatu. Isaan gidduudhaa eenyu nama yakka qabu yookiin immoo waaqayyoon baqachaa jiru. Of oolchuudhaaf du'a. Ebritti ta'uusaa beekanii jiru. Hebroonni immoo waaqayyoof hojjetu. Kanaaf namoota sana adda baafachuudhaaf kan isaan kana. Okay. Ixaa buusuu kana namoonni kun eessaa fudhatan jettanii yaaddu? Eewwanni kan duraan jedhe aadaa keessaa fudhatan miti? An akka nu hubannutti karaa waaqayyootiin isaan qabuu barbaade isa qabuu barbaade natti fakkaata. Ixaa buufachuun isaanii suni karaa itti waaqayyo Yoonaasiin qabuu barbaadedha jedheen fudhadha. Jarri ogeessa ta'anii osoo hin taane. Haa ta'u malee namoonni sun namoota amantoota moo amantoota miti? Amantoota yoo ta'uu baatan illee karaa itti waaqayyo Yoonaas isa ergaa didee deemaa jiru kana qabuu barbaadedha jedheen fudhadha. Yaa isatti aman. Sababni isaa macaafni qulqulluu isin hin jedhameti ixaa cal jedhee wayyaa irratti buufata mukaatinidha. Garuu murtoon ishii waaqayyo biraatiidha. Ixaa kan bu'u akka sanaa murtoon ishii akka kanaadha garuu Phexros fa'ii eessaa fudhatan jettanii yaaddu? Aayidiyaa isa kana. Ixaa buufachuu sana hafuura qulqulluu irraa fudhatan jettanii yaaddu? Aadaa biyya sanii fakkaata. Aadaa biyyaati. Aadaa biyyaati. Miti akka itti walii haa gallu. Anis hin beeku garuu aadaa biyyaati. Eessatti guddatan? Zakkaariyaasis yeroo aarsaa waaqayyoof dhiyeessu muka buusan isaarra bu'ee ture. Muka buufataniitu taraan har'a kan eenyu haa ta'u jedhani Zakkaariyaas okay jedhee dhise. Maaliifi feeriidha bakka ixaa buusu daa'imiidha moo wannoodha maan maqaan ishiin ol darbatanii saantimii heedhiidha moo teeliidha jedhu teeliidha okay kan keeti jennee walii kennaa jechuudha. Ixaa kanaa eessaa baranii mandara irraa baran. Otoo gooftaa Yesuus bira jiraate ixaa buufatu jettanii yaaddu abbaa ta'e gargar baasuuf. Otoo
Otoo hafuuraan guutamanii ixaa buufatu jettanii yaaddu? Hin buufatanii kaa gooftaan akkasumatti harkaan qabee bartoota sanayyuu Argitee? filataa ture. Ganaa hojii ergamoota boqonnaa 13 innaa geenyu hafuura qulqulluutu ebeluu hojii ani barbaadeef adda naa baasaa jedha. Yeroo gooftaan lafa jiru immoo ebeluu kootu ati na duukaa bu'i ati immoo na duukaa hin bu'in deebi'i na biraa argite godha. Amma garuu gooftaan hin jiru hafuura qulqulluun hin dhufne kanaafuu maal godhu muuxannoo isaan keessa jiruun macaafa qulqulluu hiikuu jalqaban jechuudha. Muuxannoo duraan qaban gooftaan bakka buusaas hin jenne. Maatiyaas nama jedhamu macaafa qulqulluu kanatti iddoo kanatti malee deebitanii maqaa isaa argitu. Argina asitti. Edda akkas ta'e hojiin waaqayyoo maaltu ittiin hojjetame? Maal hojjete? Isaa gaaf tokko hafuura qulqulluudhaan hojjetee koo waan tokko dhugaa bahee waan tokko nama tokko amansiisu seenan isaan barreessu. Tarii hojjechuu danda'an miti geen hojiin koo isa malee hin hojjetamuu hin jenne sagalee waaqayyoo jechuudha. Yihudaan alreedii hojiitti argame sana alreedii xumure deemeera. Garuu Phexros fa'i nama 12 kana malee hin taatu dubbiin macaafni qulqulluun akka kana jedhaa. Kanaafuu koottaa ixaa buufannaatti deebi'an jechuudha. Maaliif alreedii ixaa buufachuu sana keessaa beeku wannoo sana. Kanaaf maali kan inni si yaadachiisuu barbaade gaafa tokko jira wanti biqqi nutti jedhu. Gaafa waaqayyo akka waan wajjin hin jedhu fakkaatu haasa'e kenna. Dhiifama agarsiisuu keessatti yaani dabalatammoonni macaafa qulqulluu keessatti barreeffama sun raawwatamuu waan qabuuf yaani safarfannaa keessatti hojiin itti waamame namni biraa fudhatu kan jedhu sun caafamee jira waan ta'eef kun akka yeroo isaatti immoo waan ta'eef kun akka raawwatamuu fedhee yaadaan isaan kana godhan. Isatti waliigalee mane. Isa kennaa misgaanaan jedhe kennaan kan jette hundumaatti waliigale. Isa mormaa hin jiran. Raajiin waaqayyo dubbate raawwatu malee nafu miti. Karaa gaarii isaa ta'u karaa hamaa jechuudha. Yoonaas ittuu raawwateera. Karaa kamitti raawwate? Karaa namoota namannee. Namoonni namanne sun ikkoo namoonni namanne sun ikkoo sababii Yoonaasiitiif amanan miti gooftaatti waaqayyotti galata dhiyeessan. Namoonni sun galatti kadhatan hin beekan. Waaqayyo isa kamitti akka kadhatan isa duudaa isa gurraacha isa diimatti hin beekan. Waaqayyoon kan isaanii galaana namatti hin kaasu. So waaqayyo inni galaana namatti kaasu isa kan Yoonaasitti. Isa kan Yoonaas immoo fedhii isaa akkatti beekan hin beekan. Kanaafuu maal godhaa? Qabaatee gaditti darbadhaa jechuudha. Ixaa beeku wannoo muuxannoo lafarraatiin waan tokko ixaadhaan buusuu beeku jechuudha jedhamu. Waaqayyo murtoo isaa geessee namicharra godhe. Akkuma kanas Maatiyaas murtoo isaa waaqayyootu hin goone jechaa hin jiran. Garuu muuxannoo kana kan fidatan dandeettii isa duratti qaban irraa. Malee muuxannoo namni waaqayyoo hordofuu qabu miti. Har'a mana waaqayyoo keessatti iddoo tokkotti jira waan ta'eef yaadeen isa kana. Ixaa buufattanii beektu mana waaqayyoo keessatti. Waan tokko irratti. Ani buufadheen beeku. Lootorii kuttanii beektu? Lootorii kutee beeku. Bifuma jijjiirrate wanti nuti mana waaqayyootti kun baay'een isaa bifuma jijjiirrate malee kanuma. Gaafa hafuurri qulqulluun wajjin jiru kottu hojii dhafan si barbaade jira waaqayyo jenna. Waaqayyo nutti mul'isi argitanii jedhanii kadhatanii jedha. Waaqayyo isaanitti mul'isi dhaqanii qabanii fidu. Amma guyyaa 10 hafuurri qulqulluun buuttee dadhabaniiti ammuma nama filachuudha kana hojii hojjetan hin jiran jajjanii taa'u malee guyyaa 10 sanaa hafuurri qulqulluun mataan isaa kaasuu danda'a. Pointi nuti qabachuu qabnu iddoo kanatti tokkoffaa Maatiyaasumti waamamee hojii inni hojjete argitan macaafa qulqulluu keessa hin jiru barroo maqaan isaatu yoo argattan. Lammaffaa gooftaan kana godhis hin jenne. Sadaffaa hafuura qulqulluudhaan otoo hin ta'in akkaataa duratti ittiin gaggeeffamaa turaniif beekan jireenya biyya lafaa irraa kaasaniitu ixaa buufatan ixaasa nama kan biyya lafaa jechuudha. Okay, ixaa buufachuudha miti amma dubbiin. Kadhadhe waaqayyo wajjin kadhadhe. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin iddoo 2 iddoo 3 qabadheen jira achi keessaa tokko kan bahe kan tan bifadha jechuudha macaafa qulqulluu. Kun wannoo biyya lafaati moo hafuura qulqulluun na gaggeessa. Kadhadheera miti kiristaana miti an bakka ixaan buufadhe iddoo 3 4 keessa kaa'ee amantiin qaba. Iddoo 3 4 kana keessa kaa'e kana waaqayyotu naa baase ixaa kana. Maal eessaan fide? Akkatti waan hin beekneef akkatti wannoo waan hin beekneef akka qeesiin fa'i duratti gochaa turanan iddoo tokko kafatte si godhaa jechuudha akkuma daftaraan hojjetu kafatte si godhee wannoo kee iddoo sanaa si dubbisaa jechuudha. Inni kun barsiifata akka nama waaqayyoo keessatti jajjabeeffamuu hin qabu jechuudha kan jedhe malee
hojii waaqayyoo sana keessan hojjetamne jechuuf miti. Namni mormii qabu. Yookiin gaafii qabu. Lakkoofsa 24 warri walitti qabaman sun gooftaa garaa namoota hundumaa beektu. Isaan kana lamaan keessaa isa fo'atte mul'isi jedha. Ofii isaanii fo'atanii fidanii nama lama ofii isaanii fo'atanii fidanii isaan kana lamaan keessaa tokko fo'adhu jedhan malee warra kaan keessaan jeneraal fo'adhu nutti mul'isiin jedha. Yookiin saba guutuudhaafis daangaa mataa isaaniitiin dursanii ulaagaa kaa'aniit ulaagaa sana kaa'anii namni lama darbee wal qabe dhumarratti tokkoffaa ba'anii lachuu wal qabnaan isaan kana baasuudhaaf immoo gooftaa fedhii kee godhii jedhan. Gooftaan fedhii isaa otoo hin godhin garuu ofii isaaniitiin xaabusanii kana godhanii hin buusanii innaa buusan isa tokkoof bahe. So fedhii gooftaa keessan baateera jechuudha. Okay, namni itti dabalatan jirtu. Okay, eebbifamaa. Nagaamaa sagaleen kun. Sina eebbisuu. Egaa isa kana keessatti amma fakkeenyaa waa'ee iddoo Yihudaa buufamuu Maatiyaas gaafa laallu sirriidha achitti bartee qabaniin filatanii fidanii haa ta'u malee akeeka waaqayyoo ta'uu danda'a jedhee wanta shakku tokko jira. Innis akka kootti jechuudha. Tokkoffaa gooftaa Yesuusii yeroo isin 12 keessanuu teessoo Israa'el 12 irra teessanii fiddee kennitanii dhufaa jedhee wanti dubbate jira. Iddoo sanattis 12 ta'uun hin barbaachisa jechuudha. Lammaffaa egaa tarii macaafa keessatti bal'inaan barreeffamuu haa baatu malee seenaa keessatti hojiin Maatiyaas barreeffameera. Maatiyaas wanti inni hojjete seenaa macaafa qulqulluu keessatti seenaa hojii ergamootaa seenaa hojii bartootaa keessatti barreeffameera. Umurii quufee kan du'e bartoota keessaa tokko qofaadha. Isaan kaanii wareegamaniidha. Maatiyaas egaa achi keessatti maal akka hojjete hojii waaqayyootiif hojjete wareegamuusaa seenaan lafa hin kaa'a jechuudha. Tokko tokkoon kan hunda isaanii yookaan Yihudaa illee itti dabalee seenaan hin kaa'a. Eessatti akka maal godhe, eessatti akka dogoggore, maal akka hojjete, akkamitti akka wareegame iyyuu lafa hin kaa'a jechuudha. Kanaaf namichi kun gooftaa wareegameera, hojii wayii hojjeteera. Egaa asirratti bal'inaan maqaan isaa hin kaane isa kana egaa maaliif akka macaafa irratti bal'inaan hin kaane hin beeknu nu hundumaaf gaaffiidha. Haa ta'u malee namichi kun hidhaadha waan dhufee fi seenaa tokkollee hin qabu. Garuu macaafa qulqulluu irratti hin qabu. Seenaa keessatti immoo barreeffameera akkuma bartoota kaanii. Umurii quufee immoo kan du'e Yohaannis qofadha. Isaan kaan gooftaadhumaaf jecha wareegamaniidha. Kanaaf tokko kana lammaffaa har'as waa'ee hidhaa ilaalchisee amma fakkeenyaaf hidhaan bifa lamaan ilaala har'a. Hidhaa isa kamii isa bara sana jarri sun waaqayyoon kadhatanii baasii jedhanii itti amananii fi inni har'a nuti goonu garaagarummaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf hidhaan beekamaadha akkuma biyya lafaatti iyyuu. Dhukkubii tokko baasanii nama tokko dabaree itti waa fudhachuudhaaf hidhaatti namana har'a. Warri namanne iyyuu hidhaatti namana jechuudha. Maaliif har'a ebeluuf baheera, afaantuuf baheera, afaantuuf fudhata jedhanii hidhaan baanaan namni keessa deemu hin jiru. Itti amaneera waan ta'eef akka sooshaalii wayii akka hawaasummaa wayiitti hin beekama har'a iyyuu hidhaan jechuudha. Mana waaqaa keessatti immoo isa hojii hafuura qulqulluutti qabannee hidhaan waan baheef kun akeeka waaqayyooti jennee itti amannu osoo hin taane hojii wayii hojjetu bifuma hawaasummaa amma kwaarii keessatti yookiin waan ta'e buusuudhaaf dugdafaa yeroo hojjennu hojii humnaa yeroo waan garaagaraa hojjetamu hidhaa hin buufama jechuudha. Inni kun barteedha. Dhimma hojii irratti inni kun akkamitti ilaalaa akka bartee yookiin hawaasummaa keessaadha. Garuu dhimma hafuura qulqulluu wajjin wal qabsiisee hidhaan waan baheef kun hojii hafuura qulqulluuti jennee itti amanuu akka hin qabnedha jechuudha kan lafa kanatti fudhadhu yaadni kanuma. Gooftaan guddaa sana eebbisu eebbifame obboleessa keenya wangeelaawii malee barsiisaa fudhata. Eenyuun kennaa miti soorii misgaana miti kan hin arge teewooloojii iddoo mucaama maqaa isaa dhoofte baay'inaan irraa suuraa keen arge moo suuraa obboleessa keetii wayii kan akkasii achirraa barattee xumurtee turte? Baradheera iyyee.
Bagattiin si ga'e nuti illee isa tokkoon bagattiin si ga'e naan jenne sitin jennee itti fakkaate torban darbe bagattiin si ga'e ame. Bagattiin si ga'e kun Karaa hundumaa nu bageettiisi. Amiin amiin. Isinii illee kan caaluun isin haa ga'u. So iddoo kanatti fayyee nu gargaaru jechuu barbaadan wantoota akka kana. Wanta hir'ataan dubbate hundumaa waan isin dubbatan hundumaa akkuma jirutti fudhadhee jira akkuma jirutti fudhannee jechuudha. At least yaada achi keessaa kan koo keessaa kan isin mijate kan hir'ataa keessaa kan kenna hunduma keessaa waan nu mijate fudhannee kan keessi keenyatti amane wajjin deemna. Akka macaafa qulqulluutti seenaan barreeffame hin jiru akka hojii ergamootaatti itti walii gallaa jechuudha. Gooftaan kana naa godhaa jedhee hin jiru. Fedhii waaqayyooti fedhii waaqayyoo ta'uu danda'a. Namichi sun bakka bu'u. Inni hir'ataan jedhu hundumtuu akka kana namoonni hundumtuu aarsaa mataa isaanii qopheessanitti deemna gara fuulduraatti hin arganna gara boqonnaa 7 booddee. Aarsaa sana ta'uudhaaf garuu ergamaa ta'uus hin barbaachisu. Wanti nuti hubachuu qabna. Amanaa ta'uun kee aarsaa si kafalchiisu sanaaf gahaadha. Ergamoonni hundumtuu wangeela lallabanii qofa otoo hin ta'in namoonni hundumtuu wangeela lallabanii jedhama gara fuulduraatti itti deemna. So namichi sun ergama sana keessaa hafuudhaaf itti dabalamuudhaaf wangeelli inni hir'isu jiraachuu qaba ta'uu danda'a. Inni itti dabalu jiraachuu ta'uu danda'a. Namni warri kaan baqaffamanii maal jedhanii seenaa mataa isaanii qabu ture seenaa waldaa kiristaanaa keessatti waan hundumaa garuu seenaa macaafa qulqulluu keessaa hojii ergamootaatti hojiin isaanii kan nama guddaa ta'e nama lama qofaadha. Akka yeroo darbe dubbanne Phexroosii fi Phaawulosidha. Kan warra kaanitu iyyuu kan Baarnabaasidha. Kan Baarnabaasitu mataan isaa ergama isa lamaffaa booddee maqaan isaa hin jiru. Isa lamaffaa irratti dhaabatachuu waan bade bakka. Phaawulos bichaa wajjin bu'ee namichi inni isa barreessu jechuudha. Sababni isaa atteenshiiniin isaa garsana waan ta'eef jechuudha. Kanaaf wanti hin barroofne jira wanti hin barroofne jira. Seenaa irratti immoo biyya lafaa irrattis ta'e seenaa macaafa qulqulluu irratti kan waldaa kiristaanaatti barreeffamee jira. Fakkeenyaaf isa kana irratti teewooloojii warri baratan kun kan akka hir'ataa fi misgaana nu gargaaruu danda'u. Garuu aarsaa ta'eera kiristaanummaa isaatiin akkas godheera jennu namni sun gooftaa Yesuus jalqaba irraa kaasee wajjin ture. Cuuphaa Yohaannis irraa kaasee amma gooftaa Yesuus ol fudhatamutti wajjin ture. Wanti aarsaan hin taaneef hin jiru. Aarsaa akka inni ta'u immoo baay'ee namoonni kun lamaan cal jedhanii miti. Ulaagaa kana guutanii ulaagaa Phexros kaa'e kana guutanii darbanii filataman. Inda'uma achi keessaa inni hafes tarii aarsaa ta'uu danda'a yaadaan inni Yoosef mataan isaatu mataan isaa. Akka dhuunfatti amantiidhumaan amanteetuma waan ta'eef akka Isxifaanos malee dirqama barataa taatee aarsaa sana kafaluu hin qabdu ati. Akka itti hubanne. Dhuma irratti duraan yaadan ture gaaffii amma iddoo isaa qaqqabne waan ta'eef isin haa gaafadhu. Xumurreera miti reetan. Xumurree gaaffii hir'ataan yeroo dubbatu waan kaasee waan isin gaafachuu barbaade teessoo 12 irra kan taa'u Maatiyaas moo Yihudaa? Maatiyaas malee. Namni kan biraa. Yihudaan du'eera silaa eessaa ofirra taa'u. Yihudaan du'e jedhamu mootummaa seexanaa galeera. Yeroo sana Yesuus Kiristoos jecha kana yeroo dubbatu Yihudaan hin duune. Garuu immoo Yihudaan nama hundumtuu hojii mataa isaatiin kan inni firdii fudhatu. Garuu immoo Yesuus Kiristoos teessoo 12 irra teessanii firdii kennitu jedheen malee firdii fudhatu hin jenneen. Firdii kennitu jedheen. Yani asitti amma namoonni 12 suni baruma Yesuus dura ofiisaatti filatu isaanii yaada. Yihudaan du'eera garuu waa'ee kanaa amma nuti firdii kennuudhaaf nuuf hin kennamne. Ana akka kootu akkasitti naa jira. Waliigala. Barsiisaa hir'ataan immoo tarii teessoon 12 sun lafa akka hin ta'ee fi Maatiyaasis immoo filatamuun isaa irra ture yaada waaqayyoo ta'e waliigala kennuuf mallattudha tokko hir'ataan. Yihudaan firdii fudhachuudhaaf ta'a malee firdii kennuuf miti qabu jennaan. Yoo ka'e jechuudha firdicha fudhata inni du'eera yeroo ta'e warri du'an sun hin kaane isaan firdii fudhatan. Maatiyaas natti fakkaatan malee. Maatiyaas hin duune? Jechuun du'ee jira kaa itti isaan hundumti isaaniiyyuu hin kaani warri ergamoota mul'ata Yohaannis boqonnaa naannoo 11 eega keessatti hundumti isaaniiyyuu akka kaan ja'a keessatti illee barreeffama warroonni dubbii gooftaatiif jedhanii ari'atamaa turan akka isaan ta'a. Yemmuu Yesuus yeroo jecha kana dubbatu
Yihuudaan dabarsee akka isa kennu beekaa. Yaan isin keessaa tokko dabarsee na kennuun jira jedheen. Isin 12 keessan immoo teessoo Israa'el irratti yaan teessoo firdii irratti isin Israa'el firdii kennitu jedheen. Yaani ani kutaa kana ammas keessa koo akkasumatti jira. Yaani waa'ee firdii Yihuudaadhaaf kennamu itti safaradamu sana yoonan kana jedhee dubbachuu baadhee yoon akka yaada kiyyaatti Yesuus Kiristoos kana dursayyuu beekee jedhe waan ta'eef bartootuma jalqabanii filate sana dheeyyaa. I don't know. Akkasi naa gala. Iskii nu deeggaroo qabaanne immoo gaariidha. Barsiisaa yeroo hin deemaa jira. Mallattoo. Egaa isa kana nama fakkeenya bal'inaanii Yihudaatu irra taa'ee firdii kennaa yookiin Maatiyaas jedhee yoon dhibbaa akkasitti bira ga'uu baadde nama fakkeenya yeroo sana gooftaa Yesuus 12 keessaniyyuu teessoo Israa'el irra teessanii firdii kennitu kan inni jedhee fi tarii gooftaa Yesuusii yeroo waggaa 1000 jiraachuu danda'a. Yeroo sanatti immoo bartoonni sun maal hojjetu gosa Israa'el irratti maal hojjetu kan jedhu jiraachuu mala jechuudha. Tarii isa kana keessatti Yihuudaan immoo booda Yihuudaan maal akka ta'u beeka gooftaan akkuma kennaan jette Yihuudaan maal akka ta'u maal ta'uuf akka jiru gooftaan beeka. Achi ka'ee immoo dhuguma namichi kuni bartoota 12 faana firdii kenna jedhee si yaaduun. Egaa tarii yeroo sanaaf wanti ta'e dubbatame tarii Maatiyaasuma ta'uu danda'a. Tarii immoo nama biraallee yoo ta'e malee Yihuudaan ka'ee firdii kenna jedhee. Yihuudaan maal wanti godhamu kun? Maal waggee balleessa jiru? Hojii hamminaa hojjetee jira qaama inni Mee fakkeenya Yihuudaan rakkoonsaa maali? Eenyu beeka rakkoosaa? Asirratti Horii jaalata gaa. Horii jaalata tokko. Gooftaa dabarsee gurguree Gooftaa dabarsee yeroo sanatti immoo maallaqa keessaa fudhachaa ture kan jedhu mucaan iskii wayii jiru. Yaa maallaqa. Inumaayyuu lubbuu isaatti faradee. Garuu jechuudha asirratti wanti dubbadhee darbu barbaade yaani akka yaada kootti Phaawulos ergaa isaa keessatti Israa'eloonni carraa fayyinaa akka qaban akkuma sila dubbatee waa'ee namicha kanaa waan beeknu hin qabnu gooftaan guyyaa isaatti waan gochuuf jiru waan beeknu waan hin qabneef yaani Israa'eloonni Yihuudoonni Yesuusitti faradaniiru. Isaan akka fannifamu dabarsanii isa kennaniiru. Waa'ee isaaniittis immoo Phaawulos warri mukatti qaxxalaman ergaasas fayyanii warri itti dhalatan jedhee abdii kenneera. Namichi kun tarii carraa fayyuu qabaachuu danda'a. Waan ittiin beeknu qabu. Ana akka yaada kootti akkasitti naa gala. Hidda du'ee booda. Yihuudaan Hunduu du'a. Amma Yihuudaan rakkoon isaa inni guddaan waa'ee maallaqa jaalachuu yoo ta'e amma dhugaa dubbachuuf nu keessaa namni maallaqatti nama tamne hin jiru. Maallaqa bira ga'ee ani qulqulluu namni jedhu amma kana hin jiru. Maallaqaafis immoo baay'ee tokko mootummaa Waaqayyoo nan dhabaa nan argadha jedhu kun baay'ee nu biratti amma kana baay'ee hojii guddaa ta'een tajaajilama. Garuu maallaquma waan jaallatuuf seexanatu itti maal ta'e jedha Yihudaatti. Okay. Amma karaa lamaan ilaallu. Amma Yihudaatti isin araarsuu fi miti isin jibbaa jechuun anis Yihudaa jibbuudhuma qabna isa baata. Garuu gaaf tokko Phexros gooftaa Yesuus hin jaallata miti. Gaaf tokko nan du'aa jennaan Yesuus sim jedhe Phexros. Miti du'ummaa hin qabdu. Kana booddee gooftaan maal jedheen? Seexana. Na duraa ture waan akkasii ati yaada namaa malee yaada Waaqayyoon beekte. Du'uun gooftaa Yesuus yaada namaati moo yaada Waaqayyooti? Yaada Waaqayyooti. Yaada Waaqayyooti. Okay. Isa kana asitti qabannee yaadanu. Kana booddee immoo Yihudaan immoo dabarsee gooftaa kenna. Dabarsee kennuu isaatiin hojii hamaa hojjete miti. Ilma namaa dabarsee harka cubbamootatti kenne sayyuu namni jedhee okay gurguratee dabarsee dhungatee waan jedhee nama jaallatu godhee dabarsee kenna. Garuu hojiin kun Waaqayyoodhaan duraan dursee pilaan ta'e moo
Yihudaadhumatu lafaa ka'ee pilaanni godhe. Waaqayyoodhaan filaan ta'e. Waaqayyo maal? Waaqayyoodhaan pilaanii ta'e miti amma feerii haasa'an jechuun feerii mataanii nuti gidduu abaana isaan lama walitti taafama. Amma gaa Phexrosis inni isin jaaladhaan duutu innaan lakkii guyyaadha waaqayyo ta'edha. Yihudaadhaan immoo ilma namaa dabarsitee kennite kanaaf jedhee itti faradame. Firdii isaa sana fudhate hin da'uun firdii isaa sanaan lubbuu isaa dhabee lubbuu isaa dhabee ofii keenya otoo gooftaa Yesuus dabarsee inni kennuu baate har'an fayyina jettanii yaadduun. Hin fayyinu duuba. Otoo inni kennuu baatee egaa karoorri waaqayyoo nafu waan ta'eef nama biraatu dabarsee kenna miti amma fakkeenyaaf otoo inni hin kennu ta'e akka nama dhuunfatu. Kanaaf jalqabuma waaqayyo yeroo dizaayinii godhu Yihudaa namni jedhamu kun bartoota Yesuus keessaa 12. 12 keessaa hundumtuu qullaa'oo miti. Tokkoon isaa seexana. Kanaafuu gooftaan jalqabuma pilaanii kan godhe Yihudaa akka kanatti godhe jechuudha. Amala inni uumamaan namummaa qaburraa kaasee seexanni dhaqee itti galee. Seexanni waan itti galeef immoo dhaqee seexanni horiitti isa hidhee gooftaa Yesuus hin dabarsee isa kennisiisee akkas godhee kennaan gaa tiksii ishee dhiyeeffatteerti. Sababii yeroo kakuun sun galamu dubbiin sun dubbatu Yihudaa wajjin jiranii fi Yihudaadhaafis ta'a jennee warri kaan immoo lakkii yaada sana gooftaan already garuu fuulduraatti isa jiru keessaa qaba waan ta'eef isa gara fuulduraatti jenne kanas haa ta'u sana garuu feerii taanee akka kanatti ilaallee macaafa qulqulluu qo'annee yoo waan arganne yookiin namoota gaafannee onlaayinis waan soorsii garaagaraa ilaallee tarii wanti hinti nu kennuu jiraata. Fiduu qabna malee irratti waliin galle miti isa kana irratti waliin galle natti fakkaata jechuudha. Ati Yihudaarraa yaada keessan kaasaa namichi kun firdii kennuu danda'a. Akkas hin jenne wannoo ta'an jee malee akka Yihudaa irratti wannoo akka malee dippendii taatanii yaadni keessan hin dhabnetti Yihudaarraas ka'aatii warri immoo Yihudaanis immoo gaariidha akka koyettanis immoo akka malee itti dhaggaatanii gaarii anjinaati firii ta'aatii akkuma nama takka waan akkanaan dhageenyetti gaggalabbata alaalati namoota gaggaafadha alaalati. Teessoo 12 keessaa Yihudaadha moo Maatiyaas yookiin nama kan biraatti ta'a. Yihudaan akkas gochuu isaatiin nuyi amma nu fayyade miti mataan isaa baay'ee nu fayyade. Nuti amma otoo gooftaan du'ee du'aa ka'uu baate waan waa'ee fayyinaa haasofnu hin qabu. Fayyinni gara kanatti kan darbe gooftaan waan du'eef waan du'aa ka'e nuyi nu fayyade. Ginummoo gooftaa dabarsee kennuu isaatiin immoo amma ammaatti ammeenyani kan nuti tajaajillus innis kan ittiin du'e isaan. Lafa sana immoo gurgurate ittiin fayyadamne. Ittiin fayyadamne miti laficha isa bitate ittiin fayyadamne irraa du'e. So cubbuun kun edda inni du'ee dhiifamaa adoonno akkuma keessan anis hin beeku waan ta'eef jechuudha. Karoora waaqayyooti karoora waaqayyooti. Edda karoora waaqayyoo ta'e waaqayyoon beekawoo durseetuma maaliif nama gaarii isaan godhin akkuma bartoota waraanii maaliif isa irratti raawwate. Waaqayyootu puushii isa godhee isa irratti raawwate malee inni dandeettii ofii isaatiin dhiisuu hin danda'u jechuudha. Argitanii? Humna ofii isaatiin dhiisuu hin danda'u bakka hin kennu Yesuus hin dabarsee hin kennu jedhee akkuma Phexros dhiisuu hin danda'u. Sababni isaa warra diirra jira eenyuun seexanaa maalidhaan jaalala horiitiin itti galee jechuudha. Isa kana keessa gadi waatee akka nama sammuu firii qabutti noormaalii otoo garanas garasis hin jedhin ilaalaa namoota gaafadhaa namni gaafii qabu yoo jiraate daqiiqaa 5 qabu. Kan biraa gaaffiin illee yaa'u. Wantoota dubbachaa jira. Itti fufu. Asli dhiisiraan. Lakki. Daqiiqaa lama dubbadhaa bakka. Gaaffiin